namoonni ammas jala teessanii akka salphaan daraa jirtan wanti ishee kaaroo beekatu argami zarii keessan irratti waan akkasii darbeessise wanti ishee kaaroo beekuudhaan manzar zarii keessan kan fiildi maarshaal biraanuu jedha sarara bittiin geesse hoteela iskaayi ilillii keessanii hoteela iskaayi ilillii irraa hoteela iskaayi xayyiti jijjiirame. Rungaidhati gurbaa yoo guyyaa tokko sii beelofte beela si baase yoo sii guyyaa tokko beeloftee beela si baate ishee kaaroo beek takka ilman kiyya dhabaarre ilman baay'ee qaba oguruun gahin yeroo xiqqootti xiqqeenna kee rabbiin haa agarsiisu ina kuno yoo ati asliin sheekaa roobe anatu abaare namni natti bu'e namni naawwaa jedhe nama dhagatti bu'e nama gaaratti bu'e tokkoon nama na tuqee hin bayu jedhaa jira dhugaan jirtu tana mootanaa miti mee obboleessi sheekaa roobe hoo maal jedha dhageeffadhaa. Ani wanni na fidi obboleessi kiyya sheekaa roobe namni dogongora dogofa warra boga wanni hangafadhu hawaasa guutuu akka sheekadha dhiifama gootanii fi obboleessi sheekaa roobe ammoo sheekaa roobe balleessee jira dogongora godhee jira ummanni kiyya dhiifama naa godhaa fi abbaan kiyyallee haati kiyyallee obboleessi kiyyallee obboleettiin kiyyallee isa rabbi jedhaa gadi naa dhiisaadha kadhaadha tunoo taati. Namni dogongora erga hojjate booda firri isaa obboleessi isaa yookaan maatiin isaa gadi bahee kadhatteedhaaf boo'eedhaaf mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaburraa duubatti deebi'a tanallee waliin laalla. Mee dhugaan jirtu hoo maali? Sheekaan roobe maal dalage? Maal barbaacha bitare jenoo? haa oromoo qasaa isfaaltii nu galle Nu galchaa gochaadha. Karaa sanii isfaaltiin hin galu. Maaliif jennaan kottee baay'ata kottee fardaatii fi kottee horiitu baay'ata. Isfaaltiin ammoo bakka kottee fardaatii fi kottee ammootiin horii hin danda'e. Achi galchuu hin danda'e. Viidiyoon tun marsaa miidiyaa hundarra deemaa jirti. Namoonni tokko ammoo murtii guutoo tiisisee jechaa jirtan. Murtii guutoo mataan isaa gadi bahee harka wal dhiqaa. Gadaan deebitee jirti. Inni hidhaa nu galchee baanee jirraa nuti ammoo hidha galchinee jirredhee qabatamaan gabbayee dubbateera. Ijoolleen teenya ijoolleen harargeellee irra deebi'anii warri baabiiftuu ilmaan afran qalloo murtii guutoo irraa kafalatee jira. Akkuma inni hiisisetti innillee deebisee hiisisee jira hiisisee baasee ammallee deebisee jira jedhanii warri haasa'an jiru. Ammoo ijoolleen teenya ijoolleen sikkoomandoo keessatti warri baale ammoo sheekaa roobee ijoollee harargeettuu waliigalee mallaqa walitti guuree hiisisee warri jettan jirtu. Obboleeyyan kiyya waa dubbachuudhaan dura hubachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Waan hin beekne keessa seenuun ammoo biyya seerri jirtu yoo taate yakka. Irraa itti gaafatamtan dhugaa jirtu hubattanii dhugaa lafa kaa'uun haqa lafa kaa'uun ammoo rakkoo takka illee hin qabu namaanillee rabbiinillee wal sindabsiiftu. Dubbiin jirtu dogongori jiru maanni sheekaa roobe amma dura viidiyoo hojjete tokko irratti sheekaa roobe gorsa sadi kenneef tokkoffaa waan dubbattuu fi waan nyaattu laalladhu bakka ooltuu fi namoota waliin ooltu laalladhu bakka deemtuu fi karaa deemtu laalladhu yoo kana hin laallatin hidhamuu dandeetta. Kana bira tartee ajjeefamuu dandeetta dubbii jedhu wayi viidiyoo kiyya amma dura keessatti dubbadheera raagaadha jechuun hin dandeettan. Garuu dhugaa jirtu ammoo dubbadhee jira. Dhugaa san irraa sheetichi kun dabe. Viidiyoon inni hojjate kun viidiyoo dogongora guddaa qabudha. Karaa kana isin hin dalaynu fardaa fi harreetu irra baay'ataa maal ummata santu akka to'annoo jala oolu godhe. Himatanii mootummaan himannaa irratti banee manni murtii waraqaa itti baasee to'annaa jala akka oolu godhan. Namoonni inni wajjin viidiyoo waraabe sunniin eenyunni warroonni dhokatanii isa waliin haasa'an sunniin eenyu fa'a ergamni isaanii maalini kaayoon isaanii maalini sheekaa roobe dogongora akkamii keessa galchuu barbaadan tokko mootummaa wanni barbaadu kana. Lammata immoo sheekaa roobe maalirra dhaabbateeti waan san jedhe biyyi harreen keessa jirtu fardi keessa jirtu asfaaltii argachuu hin danda'u bishaan argachuu hin danda'u maabiraatii argachuu hin danda'u kana. Yeroo tokko waan dubbannu fi akka itti dubbannu laallachuun hedduu barbaachisaadha. Namoonni ijoollee harargeettu isise jettan dogongora guddaa ammoo ijoolleen teenya ijoolleen baale ammoo gadi baatanii ummata harargee irratti dhakaa darbattan kunillee dhaabbadha. Maaliif ajandaan nama lamaa ammallee ajandama nama lamaati. Murtii guutoo fi sheekaa roobe yoo wal jibban yoo aarii walirraa qabaatan sun dhimma jara lamaaniiti. Dhimma harargeetii fi dhimma arsii yookaan sikkoomandoo yookaan ijoollee baale. Irraa adda. Sheekaa roobe dogongora dalage dogongora isaati mootummaan hidhee ragaa barbaachisaa ta'eef wanta irratti arge akka yoo arge yookaan itti murteessa yoo fedhe ammoo dhiifama godheefi gadi dhiisa. Dubbiin kanuma. Akkuma murtii guutoo gaafa hidhame waragaaleen barbaachisaa ta'e irraa fudhatamee malleen inni namarraa fuudhe irraa fuudhamee kafalamee abbaaf deebi'amee dhiifamni godhamee fi gadi dhiifame
sheekaa roobeellee bima saniin bahuu danda'a jechaadha. Kanaaf abaarii asliitillee miti murtii guutollee hin hiisifne ijoolleen harargeellee mallaqa walitti guurtee sheekaa roobee hin hiisifne sheekaa roobee wanni hidhameef dogongora arraba ofiitiin dalagee miidiyaa irratti waan hin taane postoteef tarkaanfii jala oolee jechaadha. Kanuma. Roobee dabarsee kan kenne murtii guutudha. Hidhamuu sheekaa roobee keessaa harka kan qabu dhibbatti murtii guutu. Kan dabarsee kennes murtii guutu. Bakka inni jiru isaanii murtii guutu. Murtii guutu siifi guutiin sheekana Hussein. Rabbi si habaasu illee hidhaatanillee si habaasu badii keellee rabbi si hadhiisu tuufii forii jettani matu kunoo tufeena kunoo baay'inee firqii kiyya tuftoon balleessu nama baay'ee keessaan tufiin haa tufi ijoolleen xiqqooleen nu sodaatti. Bareeda. Kiyyallee maqbuulii abaarsi kiyyallee maqbuulii gidee isin jedhu hin dhageettan. Yoo eebbise hin milkeessa yoo abaare duude kutan. Antara roo mucayyoo wayii kuweet kanatti abaaree makiinan dhaybee ka hudduu isii kanarra sini galame. Kanaafi gidee aaruuf dhooga. Akkuma argitan waan barreessanii nama guddaa umriin kiyya bara umrii 45 dullacha umrii 45 sini galee ansi eebbifnaan hin milkoofta. Si eebbifnaan ijoollee baay'ee taane eebbise milkaa'e. Khairu zaalima qaba hada wayita gaafa qabuutittiya. Haabo namni namatti ijaan jiru anuma firii sheekaa roobee jeetin jira sheekaa roobee haabo namni namatti ijaan jiru anuma namoota sheekaa roobee hidhe namoonni adda baafachuu barbaadan. Warroota sheekaa roobee mootummaa bilisiginnaa kan inni faarsu kanaa qabee gartee hidha darbe warri jettanii fi namoonni tokko illee namoonni amma dura miidhafaa hidhe warri jettan karaa gabaabaa jechuudha. Murtii guutolleen hin hiine sheekaa roobee yoo qafeetan jechuudha. Itti aansitee mootummaan Itoophiyaa qaba bilisiginnaa jaamu kunillee hin hiine waan kana qaama lamaan kanarraa bilisa jechuudhaan isaan eenyutu hidhee maqaballeessiidhaan jedhame jechuudha. Maqaballeessi kana warra booqaa naannoo Baalee keessa warra booqaatee jira warra booqaasanii maqaa balleessee saniifuu warra booqaasaniitiitu mana murtiitti akka dhiyeessuuf hidhee maqaballeessiidhaan hidhame malee mootummallee hin hiine namoonni nama durallee gartee naatu isin hidhee akka murtii guutu kunillee hin hiine yaani informeeshinii jiru kanaan nu bira gahee jechuudha. Namoonni gariin baay'inaan mootummaa kana osuma faarsitu osuma xiqqa faarsitee jala fiidee yaa mootummaa maarreettee osoo faarsitu qabee hidhassi darbee simiidhee maarreessi godhu warri jettan mootummaa waan akkasiin godhu nama deeggaru nama kaan dhiisii dirmessa deeggaru akkasiin godhu nama kaanu namoota hedduu warra kahayyaa kun osuma deeggarre kun waan feene dubbannee jiran jechuudha. Itoophiyaa keessa firii spiich waan jedhama miidiyaa gubbanne jira. Sheekaa roobee waan biraatiif hidhamee mootummaan ammoo akka gartee maqaballeessii irratti hin deemne akka ofiin hidhin koomishiinarii yookiin ammoo garteemi namni baasuu danda'u waan kanarratti dalagee sheekaa roobee akka baasu asumaan sagalee taanaa fi firii sheekaa roobee jenneeti sagalee taanaa fi sheekaa roobee akka bahu nama mootummaa kana deeggaru jiru nama mootummaa kana deeggaru kan hidhamu fedhu jechuudha. Mootummaa illee deeggarre nama mootummaa kana hojii isaa beeksisa miidiyaarra godhu jiru akka hidhamu fedhu. Kanaafuu firii sheekaa roobee jeetin jira sheekaa roobee haabo namni namatti ijaan jiru anuma haabo bakka yoo guyyaa tokko sihii beelofte beela si baase yoo sihii guyyaa tokko beeloftee beela si baate sheekaa roobe takkaa ilmaan kiyya dhabaarre ilmaan baay'ee qaba uguruun gahi yeroo xiqqootti xiqqeenna kee rabbiin haa agarsiisu ina kuno yoo ati nan tufsiifanne atillee onlaayinii jirta anillee onlaayinii jira mee bakka ati geettu si arga sheekaa roobe tuna homattuun bu'in